shaampoo urgaa hullaan achi kaateeti body lotioniidhaan qaama isaa kana gootee miicita. Bobaa isaa kana jala laal. Bobaa jala ammoo jechuudha. Bobaa jala saamunaan hin dhiqatina. Maa gosa sitti fakkaate loomiidhaa fi sukkaaraan. Loomiidhaa fi sukkaaraan bobaa kana jala laal. Lab gootee hoomacheessite jechuudha. Fooliis hin dha'u deebi'ee. Saamunaa qaama keessan bobaa keessan jala saamunaa of hin tuqinaa. Saamunaa yoo si tutte barsi gurraachataa bara. Saamunaadhaan of hin tuqin. Ammallee mullaacidhaan wanna hin jedhin. Shaampoo yoo ta'e rakkoo hin qabame. Shaampoo nama bareeda rakkoo hin qabu. Mullaacidhaan of hin tuqinaa. Maal gootaa? Bishaan burcuqqoo 2. Sukkaara burcuqqoo bishaanii kana 3 yookaan 4 itti nattee loomii itti cuunfitee shiiraa jedhantu jira jechuudha. Shiiraa furdaa isaa. Shiiraa furdaa isaa goota. Shiiraa furdaa isaa kana gootee miti lubbuu kiyya qoyyetta. Kanaaf jennaan bituullee dandeessa. Kabitti illee si fayyada waan ta'eef rakkoo hin qabu. Maal goota sitti fakkaate meeqoo saamunaa kana laali bareeda jettaan bobaa jalaaf bareeda jettaan. Iddeedhaan akkana itti gaddibdee kaatee asiin akkana itti gaddibdee kaatee akkana gaddibdee kaatee macakka irraa goota laali. Irraa goota. Rifeensa bobaa jalaa jechuudha. Amma dubartiin gargaarii maati mogoleen isii kun mogolee dhiiraa fakkaata. Mogolee dhiiraa rifeensa bichaa jechuudha. Habiibti abbaa manaa kan kee gizee akkana haxaayatee hin jedhe laal mogoleen kan kee kun akka itti bareedu jechuudha. Maal goota sitti fakkaate yoo kana maraa hin godhu jettu taate inni jira heermuuviin tokko heermuuyuuvi maal jedhamaa hin beekan afaan ingiliffaa kan. Heermuuvii jettee bitatta. Dibattee kaatee osuma shaaworii keessa jirtu dibattee kaatee kireemiidha akka kireemii jira. Dibattee kaatee rifeensa kan kee kana hunda mucuq godhee sirraa haxa mucuq godhee kanneen hunda. Dubartiidha waan taateef kunniin rifeensi kun maal inni sirratti ba'u mogolee kan kee kanarra jechuudha. Sarbaa kan kee kanarra. Hay heermuuviidha yaa walal gootee ofirraa gadi wanna goota jechuudha. Amma beerri teena ta'ammaa tun kan ofi keette. Habiibti maal inni kun maal inni jedhaa bara. Kagisee asii daabboo dhiqattee jettee akka gossituun hin qabdu bishaanoo bichaa itti bantee kaatee achi deebiti. Bishaanoo bichaa itti bantee kaatee. Ana manal fooxaa 3 qaba. Wallahi isin hima fooxaa 3 qaba. Fooxaa 3 qaba. Fooxaa tokko kan gisee shintibeeti seeneetiin jedhe ittiin goffadhu. Fooxaa tokko ka fuula kiyyaa. Ka fuula kootii fooxaa kophaa qaba. Fooxaa takka kan harka kiyya ittiin goffadhu. Sineef galee. Amma fincaaneetumaan akkasii lafaa oliin ka'u. Si gurraachataa bar sarbaan kan kee kun si gurraachata. Ammallee dubartoonni gizee manaa baatanii deemsa karaa dheeraa deemtan quumxaallee haa ta'u waan hanga bakka kana si ga'u hanga sarbaa kan keetii kana jilba kan keetii kana gahu godhadhu. Habiibti qaamni kan kee kun akkanatti warri ga'oo ta'e argite luutti kan kee kun lamaan jechuudha akka bar luka wannootti ilaala sarbaa fardaa kana si gurraachataa jechuudha. Si gurraachataa akka sarbaa fardaa kanatti. Kanaafuu wal siriga jechuudha. Si luqa guyyaa tokko si luqaayee si diimata gaafa kaayyoo si luqaayee si diimate gaafa kaan ammoo achi si gurraachata. Habiibti elegginsi illee ta'u waa wayilee ta'u waan haphii itti godhadhu qaama kan keetitti. Dadhabne bareeda alaboon dadhabne dadhabne saaloon madhattee achumaan gizee kaateetiin jette ijuma kana. Haati san silaa colok ija keessa godhan silaa. Wallahi. Colok itti godhan silaa haati san. Kana fiddee kaatte ija re'ee tokkoof keessa keette.
Nyaadni akka ballaa kanatti. Wallahi anil abbaa manaa keessan akkuma gaafa yeroo chalo qadareeti abbaa manaa keessan jechuudha akkuma gisee miira keessa galtanii gisee miira keessa galte dhuftee irra gangalattee maal jettee miira hin jirre kanatti kaaftee deemtuun fuudhii dilaale shaaworii seensisi haa miiccatu lubbuu ilkaan sawaaqadhu jedhiin faarmaasii deemiti gaafadhu doktora afaan kiyya foolii na dhayaa afaan kooti foolii na dhayaa waan ta'eef qoricha barbaada jedhiin. Saamunaan kun gaafa kan maal gootee afaan tu ajaa'an jettuun mooraalii isaatii maal gootanii namicha ofirraa do'e kan afaan keetii foolii dhayan jettuun lubbuu jettaan wayyee jedhaa miti ree anjaa ofiitu ilkaan kan saamunaa kanaan rigadhume saamunaan kun ilkaan kee baay'ee naa qulqulleessee bar jettaan haa ittiin rigatu ittiin rigadhu jettaan. Gitee tooftaa jechuudha. Shaqal muka kabiibti ittiin rigadhu jettaan haa rigatu sirriitti. Bobaa isaa jala jechuudha yeroo hundaayyuu saamunaa osoo hin taane loomiidhaa fi sukkaaraan bobaa isaa jala rigatee haa dhiqatu. Siif galee warroonni dhiiraallee bakkuma tana bichaa nus sukkuumaan oolinaa. Bakkuma tana bichaa callima morma kaayate asumatti gurra kana waa waraannate tanuma nus sukkuumaa oola bakkuma tan maal obboleessa kiyya garri biraa. Kuni hoo qeensi kan kee kun kabuudaa fardaasi fakkaatu. Hai qeensa kan kee akkana godhiiti akkana godhii kanniin gizee jechuudha. Jiisaatii bishaaniin jiisiiti ilaala akkana godhii ilaala akkana godhiiti. Kanniin keessa xuriinsi jira akkana godhiiti dhiqadhu qaba. Hai saamunaan kun gizee shaaworii seenteetiin jettu harka kan kee akkana gizee goggootee akkana yoo goggooteetiin jette anjaa jechuudha xuriin kanniin keessaa siba kunoo kanniin barnama nu hin beeknu malee foon kenna kanniin keessa xurii jira kunoo kanniin keessa akkana godhiiti kanniin laal. Nu waa hedduu sinirraa laalla bar gizee akkana isin bira teennu wallahi waa hedduu isin bira teennu anamma dhiira tokko bakka gizee dhaqee laddeessaa akkana taa'ee ilaalu waa hedduurraa laala. Wallahi waa hedduurraa laala. Gizee dhaqee akkana bira taa'u maal ha'uusu billaa jetta jala kana tettee gaafa ceekkaate ajaayaa kana wallaa duraa giddii waliin taa'e namicha akkasii yoo kana ka shurraabii ofiitu hin jijjiiranne ka maalii ofiitu akkas hin goone wallaa qaraa giddii waliin taa'e baganarraa akkas ta'e baganarraa maal ta'e akkasii harka jiru beekti gorsi akkasii harka jiru itti himi. Atillee nurraa fahami kaa obboleessa kiyya nurraa fahami kaa yaa abdaa mataa baaldiidha nurraa fahami. Gaafa ati mana tante sirraa girgiddaa garagaltee garuma girgiddaa fuuluma sirraa garagaluu akkasii fiddeetti nurraa fahamkaa keessattuu warri waa nyaattan kun. Kaa kunoo waa fiddanii waa soqoq godhee of keessa awwaala. Obboleessa kiyya wanni sun gaafa si keessaa bahee ni ajaaya ilkaan kan kee nurraa dhiqadhu kaa. Ammallee sigaaraa warri aarsitan afaan kan kee bar rabbi jedhiiti. Wallahi sirriitti jechuudha ilkaan kan kee sigaaraa aarsitee gizee kaate ilkaan kan kee sirriitti sawwaagadhu sirriitti ilkaan kan kee cap maal atti ofirraa duute afaan kee kasi ajaahuu. Gizee yeroo takka bari chaayinaa ta'e osoo dhaladheen jedhama chaayinaa ta'e ka chaayinaa ta'u barqa diqqomaan hanqate diqqoma. Warri keenya maazarii fi maazarii naga Itoophiyaa keessan na dhalanii. Ati isaan hungeettu. Akkanan rakkanne. Wallahi akkanan rakkanne. Anamma jechuudha wallahi qurumtittii tiyya tana jechuudha isin argitan tana. Yoo xiqqaate torbaanitti harka meeqa koovariin dhaqa. Harka meeqa. Ayyaan qabdan isin harka meeqa jechuu harka meeqa. Birri isima fixadhe. Ilaa wata naqaata kaayiroo keessaa ispoonsaraan bitadhee bahe. Ji'a 5 yookaan ji'a 6 qalamii daalachoo dibe. Gaafa ji'a 7 qalamii diimaa diba. Gaafa ji'a 8 tokkosa. Gaafa laal tartiibatti baasee hinnaa kana laal lat godheetiin fiiftitii hanga jirtu uf laali hanga jirtu hanga gaafa ilmoo dhaltuutitti
shaashina fooka ayyooteetii ta'ee ka ayyoote yaata hanga si harka jirtu hanga harkaa of qabdu of laali hanga si harka jirtu hanga harkaa of qabdu hanga dargaggummaatan of laali habiibtitiyya dubartoonni illee of laalaa warri dhiiraa illee alhamdulillah baguma so doktora ta'uu baadheeti ta'ulaa shayyan illee isinumaa waliin baguman taftaa takka baguman doktora wallaahi fayyee bar lubbuu miseejjii kan keera ilaalaa jira namni miseejjii naa barreessite sun mu'aaziin kun maal godhuuf gatii beetel jedha gurbattiin tun illee du'uumna keessatti Lubbu maal bageetti keessaa baatu jirta jira maal nagaa nagaa alhamdulillah ida leencaan eegaa buleeti waan ofi leenca eegaa ati maal messenger amma naa deebisuu dide si barreessee ijoollee xixiqqoo tana maal godhuu messengeran si deebisa inshallah maal naa gootu jedhaa silaa Ada faatee baran hoggaan si harke fuulli hundina ifaa ka duraan qallaa kanaa gabbata ati maal seete hai maal si yaadde qalbiin ani gisumaan akka fuula keessa silaale kana yoo rafallee haadhuma mana kiyyaan na fakkaata yoo rafee hoggaan rafullee sumaan harka laal ilma mee dhugaan na jaalatta leenca eda sirra darban sab keessaa tokko darbi as Abo TikTok ina tu da leenca lama keessa nusa leenca tokko naa baase wallahi hattu leenca lama si darbanii moo wallahi leenca lama keessa eda leenca lamaan argadde leenca lama keessa wanta tokko naa kan wallahi nusa leenca tokko naa baase kam ibiroo shaxaa laali walakkaa kan keeti ol argatte ibiroo shaxaa qabi isaatu mura habibi balle lama gisee si kennan ibiroo shaxaati waan leenca tokko muraabar la ilaha illallah ammaan ibiroo deema ammatti dhugaa leenca lama guutu maatoon gana baasjee sammuun na nyaadhamtee moo akkamitti kanaatiin gisee namni achi keessa si kennu diduu qabda malee silaalaal doorarri 300 garsii bu'e eessatti akkana akka namni silaa bareeddu mana kan kee keessa kaa duba waadaa achi galee miree mucaan yoo taaptaabii kuma 100 guusiftee koppiliingii kuma 10 goote leenca lama qabda daqiiqaa 40 keessa jee ogus nama 50 immoo kanaa jira namaa waa xiqqo daqiiqaa 20 keessatti waa hunda xumuree leenca lama ati silaa maal jettaan seeta sa'aatii san gowwaadhaati maal jettaan seeta Ayye hindi su dhugaa ibiroo hindi su dhaqeetiin naa kafali jaani hai leenca tokko guutuu fudhatee bar ka yoo diqqaate ibiroo shaxaa makiinaa diimtuu lama sii kennuu qaba mana kan keessa dhufe ayye irra cufi maali akkasitti cufi irratti maa kaafta jala ibiroo shaxaa sheer godha amma dhufee anaa kafalu waan kichi Habibti kaleessa mu'aazii fi mana ibiroo shaxaa keessa leenca lama kennaniifiti mucaan kun amma doolaara 100 bicha gannaa bu'e leenca lama naa kennanii sana doolaara 300 wayi gannaa buute ta'e akkasi booyaa irraa mucaa bira ta'ara ibiroo shaxaatti inni mana kaayiroo keessatti giiftii fudhata. Maali mana kaayiroo keessatti giiftii fudhata bibi mucachi maal beeka mucachi ta'uufiitiif miskiina ati mee mana illee cufiiti ibiroo shaxaatti dawwali kottu haqa miskiinaa fi digisiin jedhan jedhini. Haqa miskiinaa waan ibiroo shaxaatti dawwali kottu yoo tana jaartee ammatee rabaa isa. Akkaawwantiin isaa maal wanni yaabara kana koja akka waan cufame akkas jaa. Tokko ni cufame tokko duraa jira. Akkaawwantiin isaa. Wallah akkaawwantiin isaa kana user jaa. User jedhaa. Accounti marreja, accounti bir marre mo accounti minamin. Akka tokko jaa. Maqaa isaatiin hin jiru kanas. Akkasuma gizee akkaawwantii warra kaayiroo gizee gargaarsa guuranii jedhan akkasuma godhata. Yookaan Abbaa gadaaja.
Abbaa gadaa ta'e dheenga danaa saraan gora. Laa si garsiisoo si Abbaa gadaati. User wanni jedhuufi dhageeffadhu si hima. Dheenga danaa saraan washaamisii takkaa fi surree takkatti bittee ulee tokko harka keetteerti abbaa gadaa itti nasaraan kenniteef. Damiinummaa nasaraan kenniteef tokko hin argine silaati. Namtun haarayaa. Antu duraanis seebat. No wachuun haarayaa bar haarayaa. Haya. Kanaafuyyuu tani ati abbaa gadaa itti barreessi damiinummaa nasaraan kenniteef tokko. Saanuma barna waan fi koon akkas agarsiisuna. Eenyu namni kun eenyudha namni maqaan isaa akkanatti yookaan geetiniin laalee yoo maqaan halluu maqaa yuuzarii miti akkaawuntii minaamin jaa abbaa gadaa jiru las agarsiisu sitti himuna. Maal godhaa beektii qalbii takkitti irra manni. Gastiin immoo gastiin akkamiin murtee haadha faate? Miskiina wallahi miskiina qullisanii warra. Habibi ani hayyaan qabu inni osoo naan mari'ate silaa kun hundi irra hin jiru. Achi mee abboon irraa deeme mee haqa miskiina tana baasaa. Ejjema gabtii haadha. Gastii kiyya jira abboon haqa miskiina baasaa jiraachaa uume. Dhageeffadhu waan gootu dhaga'i. Bismillaahi jigee gubbaadha dhaga'i. Ayyee. Waan ati gootu jechuudha. Eshi. Asii deemtee malee biroo shaxaadhatta. Ayyee. Inni nuyi akka guyyaa sadii akkaawuntii yuuzar jedhani beekta. Akkaawuntiin yoo fudhatee akkasuma. Warra kaayiroo akkasuma akkaawuntiin gargaarsa. Akkaawuntii warra kaayiroo hoggaa giiftii guddoo fudhate yuuzar jaa. Yuuzar jedha ammallee wannoota hin cufata abdeetii wannoo fagaafata. Paanda maal inni? Paandaa ta'a. Paanda. Band. Kanaafuu atama maal goota sitti fakkaate ibiroo shataa asiitti hidhattee leenca keenaafitu yookaan ammoo rabbitti si dhiifadhe rabbiin kaayiroo keessaa sin baasini kaayiroma keessa karaa arriin si baate arriin sitti haa baatu jettaan. Karaa asitti ijaarte achuma keessatti ijaari jettaan akka mubaarakiitiif asiriititti ijaari jettaan. Ayyee. Abaarsenaan muka goga kanatti darbitee biraa galta. Sila leenci lama qarshee dooraala meeqata leenci lama sila dooraalli Itoophiyaatti amma qaqqaalee jiran. Ani doolaarri qaqqaalee sila yoo tanati haftaami maal godhu re'ee hambaa eeddaqaa tagaltee bar gara biyyaa. Amma geemmi taphachuu yaada geemmiidha na taphachiiftanii. Gastii hannu keessa taphatta gastii kiyya keessa taphadhu kaa geemmi beellama taphachuu feetu. Gastii miti kaakanoo waliin.